ilaale sadi darbee tana faffaarattaas dhiisaa jiru. Maal isiniin jedhan? Munira baasaa. Ani waan ajaa'ibu warri waa barreessu kun bari hojii nu uumuu fi hirriba nurraa balleessaa nu nashaatessaa dalagoo isaatii dhiisaa. Maal fayyada? Please jechuun hadhaadha. Akka waan kadhaa jabduu na fakkaate please waan kana naa godhu jechuun. Tokkoffaa irratti nuti mana keessatti hin dhufne sii mana keenya nuti dhageesse shabakaa keetti mana keenya keessa taa'u jira. Yoo ilaalchi kee gaarii ta'uu baatee ijaan ulaalu si guggubatte nu jalan dhufin malee mana keenya keessa dhuftee nu baasuu hin dandeessu. Dhageessema kanaafuu urduwwee iddoo jaalusa nama bareeduuf naa bishee kamalli bareedu danda'uun. Baarabbi bareechee mee akkana siqeetti asiqimee itti mul'atti jaddiina akkana siqimee diina garaa guutuu nama bareedu yoo arguun barbaanne Baarabbi daa'ima dhaga'i intaloo dhaga'i anaaba tokko wal fuunee mucaa bareeda tokko walirraa arganne Akka ajaa'ibaa isin akka wal goraartan Injinaatti deebi'aniin dhugatanii faana faate. Kontraati gosa walitti deebinaa. Kana faayamtee warqii kana bari sammuu koree bari miira keessa seeni Muhammadoo waan nu jibbuuf hin beeytu ati. Dhugaa rabbi miira keessa seeni wal bira nu argu ummata laal. Bara boo Itoophiyaa maan fakkaannu hindii fakkaata bari. Tajannata keessa huuraleeni addunyaa fakkaata bari. Dhugaa rabbi. Atis bari hindii fakkaata bari. Namni kanumaaf dhama'ee miira keessa seenee waan jedhee waan dhiisu wallaale. Dhama'anii bari. Barabboo modeelestii Oromoon qabsii bari. Ati hindii himadhu. Mee suuraa na kaafadhaa. Akkanumatti. Suuraa kaafadhaa jiru screenshot godhaa. Fudhadhaa. Kaafadhaa. Miira keessa biyya manaa keessa lattafatanii wallaahi. Ganamaaf galgala yoo ooltee yaa rabbi bareeddu akkanaa naa hiri jedha suuraa keessan lama suuraa kee dhungata oseenanii haa bayani akkas godha jidaara irratti maxxanfadha gidee baatanis gidee galtanis. Waan akka jira akkasii deessu ati manaa keessanii illee waan akka jira asiniif deessu jechuudha. Jidaara irratti maxxanfatanii. Amma bari namni nama akka intaloo Muniiraa kana fuudhe nama huura'ee ni jannata argate bari. Ani bari chakaayu hindii ta'uu ooltu hindii afaan Oromoo barate hindii afaan Oromoo. Nama huuralee ni fuudhe huuralee ni huura hin argitu bara akkuma isiin jirtu argitan subhanallah. Masya Allah tabarakallah akka budaan sirani jine dhugaa rabbi anka yaadda Hussein bismillah bismillah ummata rukutama masha Allah irraa jedha akkas hunnola Nijar anka grupi natti tolu dhugaa rabbi guys mi al tokko kuma kudhan galcha gasti banuudhaaf kuma kudhan koom kaanaan jedha tokko Yalla guys, tap copy link goda, tap copy link goda. Me harke keessa naa caccabu. Me warri harki isaa dhibeen qabne tap goda. Ani giftiin barbaadu tap copy link qofa barbaada. Tap copy link goda. By the way, wayu azala jiraate subscribe na god. By the way, no azala jiraate subscribe akka gootu. Okay? Rakkataan kun subscribe godhuu danda'u. By the way, azala jiraate please subscribe na god. Yalla guys, itti muddaa. Paradise 00 Rakata Malif yono nangodin subscribe na godun dandetu apu anani umat marakata no dona ordo fubate wallahi mal magodan umat makarabbi namni wayo kabu yo si ordo fe bar bikati Bilal Abdallah kunilli ani na magarisia hundi kesan subscribe goda warri baay'izawee ta'uu keessan biqaatii keessa mul'isa dhugaa rabbi biqaatii keessan kachaalki maalat no
Yo dandeettan subscribe godha. Eeyyen push godha. Yalla guys, copy link itti muddame hin haasofna. Ni haasofna raggaxaa dhiisee jira tichallu kalas. Raggaxaa ta'utu kalas maal godha? Homaa miti. Kamuu Bakara, Kamal Bakara. Paradise. Are you by the way? By the way, lama sadi afuka kan miyan jirtu habibti. Leilun hin jirtu. Useen maqaan bahee bannaati dawwali mes. Ambassador orang tak dia era tay. Surah yo ko waran nama biro to kena tu agada Useen Kasim ko. Aduh fu abomi accident acifundo kara kita. Kira pije tuning beko. Imbektu Bakara subscribe. Akan jedama I don't know say. Guys itu mudah kan? Itu mudah. Yusuf Bakara ya. Iya. No fida. Faranji fida banat. Guys, copy link kitab. Nagalchi afarso kontu me mana kana takabata batbanat kontu me darasa darresan kabiyare ni tifudam tebe kusan karagati kontu na kontu seni me banat garo fit pakato koto ko gede tu na re budat banat Shabakang kabdu tiyan bana tadawalan kamale man hida tadawala jira. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami je kawal naga ya keseni. Naga live tok kitira jira mal jetan. Mana ida ji zanira sida walleti amma hafayat jara hafayat revitini dev nadifama. Amma asa mucarat isnif dabalu dambar badati nama dibbasa di fi kurajaha sababi mushakila sanitin wanini rakame galminjiru sanille nakasumatti kadiyata ani jirani. Nama dibbasa diif meeqa jette? Nama dibbasa fi kurajaha warra gaafas lola san keessa jiru mushakila san keessa jiru galminjirtu akkasitti dabarra kaani ta'a jirani. Ayye. Sababa nama jaatu namni dibbisa di qadiyyaa seene. Sababii nama sadi du'ee fi nami dhibba sadii fi kudha jaha galmiin jiru ammoo kanallee akkasumatti ta'anii jiranii nami kudha lama ammoo warra qadiyyaa amma biirootti deddeebi'aa jiru. Mana murtiitti deddeebi'aa jiru jechuudha. Nami kudha lama warra qadiyyaa keessaa basmara godhanii baafaman jechuudha. Baafamanii amma mana murtiitti deddeebi'aa jiranii. Nami dhibba sadii fi kudha jaha ammoo warra gaafas lola san keessa jiru galmiilleen hin jiru foormee biyyi guutulleen hin guunne akkasumatti waraqaa diimaa irra kaa'anii jechuudha akkasumatti ugguramanii ta'aniiranii jechuu kan akka qubanuu qabaattaniif. Sababni gaafsan lola san keessaa qooda fudhatanii galullee ugguran. Ugguraniiran jechuu galmee hin jiru akkasitti ugguramanii ta'aniiranii jechuudha. Mee viidiyoo kana waraabaa mee viidiyoo nama dhaggeeffataa jira live irra waan jiruuf mana hidhaa sanillee waan jettan kana gabaabsaa dubbadhaa mee Oromoo biraan isin haa ga'ani jara namee waraabaaf sagalee kan dubbadhu mee deebii gabaabsi. Sagalee ol qabeetti akka dhagahan jechuudha. Dhibba sadii fi kudha jaha sababii lola kanaatiin ugguramanii jiranii jechuu galmee hin jirtu haga isaan murtiin irra geessu sanitti jechuudha. Nami kudha lama ammoo warra qadiyyaa deemee amma mana murtiitti dhiyaachaa jiru jechuu nami kudha lama. Isaanis immoo galgala ta'us boru ta'us siniif maqaa isaaniidhaa siniif dhiyeessuu hin danda'a.
haala sanitti jechuudha kanarra jiranii kan akka dhukkuba qabaatanidha. Oromoo biraan akka ogeessan Oromoo bal'aa biraan. Oromoon sagalee kana dhageettan abdii Getaachoon deebiin bee namni ama bilbilaa jiru kuni mana hidhaa Jizaanitirra nama 316 akka biyyallee hin galle qadiyaa nama walitti bu'eef sababa sanii waraqaa diiman irra kaa'amee mana hidhaa Jizaanitti rakkataa jirra. Beela fi rakkoo garagaraatti nu mudatee Oromoon akka sagalee nu taatu akkanuma akka jedhu barbaadda miiree obboleesso. Nami kudha lama immoo warra qadiyyaati jechuun amma mana murtii dhiyaachaa jiru ganaa murtiin itti murtaa'e suni akka godhamu isaan wattuu kana rabumattu beekaa jechuun nami kudha lama warra qadiyyaan keessaa bahee qadiyyaan itti murtaa'uudhaaf deemu ammaan dura itti hin murteeffamnee mana murtii dhiyaachaa jiranii jechuudha. Ta'uudhaaf deemu ammaan dura itti hin murteeffamnee mana murtii dhiyaachaa jiranii jechuudha. Sagaleen of taa'aadha akkasitti immoo lakkoofsa mubaara musammaatii fi asiriitis yoo qabaattan nuuf kennuu yoo dandeessan. Ammatti ka mubaarak musammaa noon adda waltan isinii kenna inshallah sagalee keessan kana hin dhageetti jedhee abdii qaba inshallah sagalee keessan kana mubaarak musammallee aslilleen namni hunduu sagalee keessan kana hin dhagaa jedhee abdadha inshallah. Yalla ya kasane gaay galatooma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Nami sirriitti dubbata nami biraallee sirriitti dubbata. Ayyaa dubbatu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaadi kun baay'ee yaadda waan jiruuf malee wanni dubbatamee tareera beektanii? Amma wanni jiru asitti namni 300 fi 300 keessa namni 300 fi 16 uguramanii fi kilaashi tokko keessa dachaafamanii. Akka isaan ammoo tinuu hin galle godhamanii jiran namni kan isaan duubaan dhufes galaa jira warri ammoo tinuu isaan duubaan dhufnes akka galamnuuf tikeetiin baasaanuu kan namni jirraa eeggachaa kan jirru namni ammoo tinuu kana keessa miidhaan kun irraa qaqqabe kutaa hundarraa kutaa Oromiyaa jiru hundarraa kutaa Walloorraa Harargeerraa Arsii fi Baatirraa bakka jiru hundaayyuu rakkoo kana keessa jira jechuudha. Amma gaafa sani rakkoon isaanitti tahee isaan ofirraa deebisuudhaaf gaafa isaan waan kana dalagan hammaama keessatti dhahee irratti ta'uu turte uummanni kun jechaadha. Isaan irraa deebisuuf jedhanii carraa rabbi irra aansee malee carraan kun ka Oromoo ture namni jiru kun carraa Oromoo ture rabbi irra aansee siin uummanni kun irraa du'eetiin nama gara kadiyyaatti rabbi isaan deebise malee. Taaf kompliitii godhame. Mana hidhaa kana keessa ammoo tinuu mana hidhaa kana keessa rakkoon gurguddaa tokkachiisaa kana keessa rakkoon Oromoo irra ga'u rakkoo kana jenna ka isaanii malee osoo ta'in namni nagaa akka majuuraa qabatee keessaa qabatee fidanillee ammaan ta'a jedha fayyadanii. Yeroo as jiranitti amma Tigiroonni isaan duubaan dhufanii fi Amaarri akka jirutti galee jira. Oromoo fi Amaan jiru naannoo kana Oromoon akkam fe'amnaa jirre Amaan jiru koominitiin hawaasummaa kaas yookaan jiisaan kana jirullee noomaa uummata fayyadaa jiru gara kanatti uummanni nagaa addan akka galu kunallee gara ammoo tunaan ilaalatu akka nu keessan barbaannaa. Ayyee. Roota beekamoo jiran akka keessanii hunduma isaanii garaa. Ustaad. Kaayiroo gadi jirullee hundumaanuu biraan nu geessanii isiniin waan kana akka hatattamaan gargaarsi karaa mootinuu gumaatiin birrii walitti guuramee amma namanni asii biraa ba'an jiru. Uummata Oromoo bal'aa biraan nu geessanii gargaarsi godhamee fi birriidhaan akka nu dhumatu wanni gadi jaaru uummata kanarraa akka dhaabbatu irraa buusuu yaaluudha barbaannaa nutillee yoo rabbi asii nu baase gaafa biyyatti galillee hin callifnu. Wanni kun akka itti dhumatu qabiyyaan isaanii kun akka irraa buufamu kana barbaannaa waan kana ammoo nu itti nu jabranaa isinii dabalaa keessa jirru. Ayyee.
amma mucaan duratti isinii dawwalan duuba sitti hafuunoo inni yeroo mara isinii dawwala mucaan suni ra'iisa ambaraa ture gaafa jalqabaatti isaan mara mira koonaa isa qofatti baasanii jara kaanillee kophaa baasanii haasa'e garagaraa irraa guuru jira namni ammoo ragaadhaaf uummata Oromoo jala deemu jiru uummata Amaaraati. Kanarratti ammoo tunuu hawaasa bal'aan nu ga'uu sirraa barbaanna kabaalee kenna